Yooyyaa daawwattoota gammadaa shoo torban kana akkam jirtu nageenyi badhaadhaa jajjaboo torban kun akkam ture torban gaarii dabarsitanii torban kana ammoo keessummaa hedduun keessan jaallattan hedduun keessan hawwiidhaan eegaa turtan anis nama dhuunfaatti kabajuu fi jaaladhu tokkoon qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru namni kun dur nama wallisaa ture amma immoo barsiisaa amantii akkasumas manzumaa isaa hedduudhaan nama isin beektanii fi jaalattan ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa haamilee olaanaadhaan naasimadha. Bakka qalbii fi ijji keessanitti boqotu akkuma ol seentaniin sagaleewwan uumamaatiin fayyaa fi nagaa kan miireffattan hospitaalli waliigalaa Keerlaand tajaajiloota fayyaa hunda bakka tokkotti isiniif kennuuf qophaa'een jira jedha. Meeshaalee wal'aansa fayyaa ammayyaa fi ispeeshaalistoota bebbeekamoon kan guute fayyaa fi dhibamaa kan walitti araarsu hospitaalli waliigalaa Keerlaand teeknooloojii baraa faana dha'uun yaalii baqaqsanii hodhuu tokko malee cirracha kalee fi hadhooftuurraa dhukkubsataa walabanii baasna jedha. Wal'aansa dhibee kalee fi onnee akkasumas narvii fi kaanserii dabalataan dhibeewwan keessoo adda addaa fi dhibeewwan mormaa olii wal'aansa lafee tajaajila kalee dhiquu akkasumas wal'aansa balaa tasaa wal'aansa gadameessaa fi wal'aansa daa'immaniif tajaajila gammachiisaa kan kennu hospitaalli waliigalaa Keerlaand bakka ciisichaa baay'ee mijataa maatii fi wal'aansisaaf akka tolutti ijaarameen qophaa'ee ni eegaa jira. Meeshaalee indooskooppii fi koolooskooppii laaboraatoorii fi paatoloojii ammayyaan ogeessota ciccimoon guutame dhaabbilee adda addaaf gatii madaalawaan tajaajila liqii kan kennu hospitaalichi bakka dhibamaan fayyaa isaa itti barbaaddachuuf filatu ta'ee jira. Teessoon keenya daandii ayyar xeenaarraa gara sabbataatti geessu nooq addabaabaayii abbaa gadaa cina. Hospitaala waliigalaa Keerlaand bakka hafuura fayya qabeessa itti baafattan. TikTokiin bashannanaa dhimma ooluuf Facebookiin dubbadha. YouTube odeeffannoo fi bashannanaaf banta. WhatsApp, Telegram fi daataa dabalataa gammachuu siif laata. Itiyoo Telekoom kuufama addaa miidiyaa hawaasummaa hir'isa gatii hanga 83. Telegram fi WhatsApp fayyadamuudhaaf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 10. Kuufama guyyaa GB 3 qarshii 55. Kuufama ji'a GB 5 qarshii 80. Facebook, YouTube fi TikTok fayyadamuuf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 20. Kuufama guyyaa GB 4 qarshii 70. Kuufama ji'a GB 10 qarshii 200. Kuufamoota kana karaa Teelebir Super App yoo bitan kennaa dabalataa 10 ni argattu. My Itiyoo Teeliin mallattoo urjii 999 mallattoo riqichaa fi RD chat bootiin argattu. Ittiin fayyadamtu. Paakeejii miidiyaa hawaasaa hunda mukuu baasa. Itiyoo Telekoom. Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa namni lammii irraa fagaatee biyya isaarraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa bahata. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Baga nagaan dhufte Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa. Tolee baga nagaan nu eegan ulfaadha. Cheers. Ayyata Isaan dhuganii eegalu ni jira. godhamaan arge malee immoo hin beeku. Torban darbee gara Harargee kana turte. Nusi baay'ee si eegaa turre gaaffiif deebii kanaafi gara Harargee kana maaltu si buusee sirraa yookiin? Gara Harargee waamicha adda addaatu jira yeroo adda addaa keessa. Waamicha adda addaa dhufu kana jarri waa si waaman qofaaf hin dhayitu. Yeroodhuma waamichi dhageessu walirraa fageenya dhiphisuufi. Walirraa fageenya dhiphisuufi sittiin birmadhe si wajjin hin jire jechuu itti himuufi. Si galee kophaan jirtu jechuu hamilee guutuufi. Kana biratti immoo waamichuma adda addaa waamicha kana qofa miti waamichi dhokataaf mul'ataa qaba. Waamichi dhokataa jechuun kan namni akkuma dhuunfaatti aroosa si waamu faan labsamaa miti. Waamichi gariin immoo labsamee si waamama. Cufumaafuu yeroo birmannaa gootte yeroo achitti si argu hawaasni kan keetti dhiyaarraa dhayxee miti. Dhiigni na wajjin jirti jedhee hamilee horata. Kana qaba. Dhimma gargaarsa wajjin wal qabata laata jenneeti. Dhimmi gargaarsaa wajjin wal qabatu baay'eetu jira yeroo ammaa kana keessa Harargeetu hin ta'ini yeroo ammaa akka yerootti yoo na gaafatte
gargaarsa yaadaa, gargaarsa qaamaa, si galee gargaarsa si wajjin hin jira hamilee yeroo kana keessa dhiyaa Oromiyaatti taajuma. Dhiyaa Oromiyaa hir'ina guddaa isaa lama qaba. Hir'inni guddaan lama barataan bara dargii keessa akka Itoophiyaa guutuutti daataa staatistiksiin fudhatamee keessatti akka bara dargii keessa 79 fi 80 keessa lakkaa'amee beekamee jirutti irra barataan namaa guutuu Itoophiyaa keessaa Eertiraa dabalatee gaafa sana jechuudha. Guutuu Itoophiyaa keessaa namni barreessuu fi katabuun dubbisuun keessa hin jirre jedhamee warri galmeeffame keessaa Wallagga tokko. Akka biyyaatti, akka biyyoomaatti, akka qaamaatti itti boontaa miti. Dhugaadha. Namni miila kan kee mirgaa malee bar miilli kan kee bitaan qophaan bareedu. Dhugaa keeti. Hin jiru iyyuu. Kanaaf qaama kan kee keessaa itti boontaa miti. Yeroo har'attas dhuftee kaatee barataan keenya inni gaafa sana har'a'u warri sana booda barbaade bakka jarri deemaa jiranutu jira. Inni gaafa sana iyyuu namni barreesse dubbisu keessa hin jirre namni dubbisu hin jirre jedhamee kan beekamu har'a'u eessa jira yeroo jettee hir'ina guddaa isaa lama agarta. Gargaarsaa wal qabatee. Gargaarsaa wajjin wal qabatee yeroo ammaa kana keessa barbaachisa kan inni siin jedhuuf naannoo Wallaggaa yeroo gargaaruu hin waammatta. Yeroo gargaaramuu immoo nama maqaa isaa dha'uun argitu. Naannoo sana dha'uun argitu. Dirqamaa miti mootummaan hin eegamu yeroo kanaatti. Mootummaan hin eegamu yeroo kana hawaasatu wal qaba. Yeroo kana rakkoo agartee rakkoo naannoo Sumaalee. Gaafa Sumaalee Wallagga nyaata geessee maaloo geesseera namni tokko miidiyaatti dubbatee naan hin beekamu. Hir'inni jiru tokko kan. Waan hojjetatte hawaasa keetti himachuun dirqama sin beeku inni Jimmaa isa Wallaggaan dhaga'u inni Lubbaaboor illee dhaga'u innumti ollaa jiru ollaa bunaa. Ollaatumaa mooyyee sirraa dhaga'u innumti Lubbaaboor sin dhaga'u yoo himatte malee. Akkanuma akkana miti. Gaafa Booranaa Wallagga geesse jira eenyuun ni geesse nam tokko hin beekamu. Hin beekamu kanaafi gaafa yeroo inni waan inni hojjete dura qabdeetii bakka inni dhaga'e immoo qophaan jirtu kam jetta silaa akkanuma akkana miti. Kana namni hin beeku nuti warra miidiyaarra jiruu fi warra wajjin jiru kana qofitti wal arga. Kanaaf yeroo ammaa kana keessa gargaarsaa wal qabatee gargaarsa si wajjin hin jira qophaan jirtu abadan gargaarsa amma akkam ta'e beektaa gabaabumatti biyya wajjin qabna gargaarsa kophaatti qabda rakkina kophaatti qabda akka waan jenne fakkaata yeroo ammaa kana keessa biyya waliin qabna gargaarsa rakkina moo kophaatti qabda waan jenne fakkaata kanaaf yoollee waan dhabde waa geessituuf dhabde waan gootuuf dhabde dhiya Oromiyaa yeroo ammaa kana keessa kophaan jirtu kam jetteetti muunu hamilee dagaagsa hamilee bargaaguu beektaa afaan Oromoo keessatti bargaaguun caayaa ta'u bargaaguun guddachuudha bargaaguun immoo caayaa baasuudha akkanatti ni ilaala damee baasuu jechuudha damee baasuu bargaaguun damee baasuu caala damee baasuun birkiidha birkii kanatu yoo akkanatti birkii yeroo ba'ee ka'e hin dagaaguu jechuun garaagarana dayya'amee babal'achuu jechuudha bargaaguun isaa achi garaagara bargaaguun asinii damee gurguddaa baase asinii gurguddaa baase sirras anas gaaddisa qabuu yoo danda'e bargaagee jennaan. Jechootuma afaan Oromooyyuu hedduun barachaa jirra. Maarree maa ani xiqqoo tarii lafa bubbuleeran ta'a awabbaarraa isa waan dhagaa kanuma keessa. Dhimma gargaarsaa kana wajjiniin ati na yaadadha waggaa 5 har'aasii yeroo manni keenya naannoo Somaalee irraa buqqa'ee hanga firaashii baattanii waan hedduudhaan uummata keenyaaf sii jirra jettanii warra dhaqxanii gargaarsa kana uummata keenya biraan geessanii tokko ergasiis immoo naannoo Horoo Guduruu Wallaggaattis rakkoowwan uumamee gammoojjii Baaleetti gammoojjii Booranaatti rakkoowwan uumaman kana hundumaarraa irraa hafteen beektu. Tola ooltummaan kun yookiin akka kanatti laphee gargaarsaa qabaachuun kun waanuma uumamaan qabdu turedha moo yeroo keessa uummata koo cinaa dhaabbachuun qaba jedhee waan dhufe. Baroodha. Akka dhaabbatee egereetti Wallaggaan isa dheengadha arfaffaadha kan nuti ergine. Afraffaa gargaarranne. Okay, maqaa dhaabbataatiin ergaa jirtu. Dhaabbata keenyaatiin dhaabbata egeree wanni nuti goonee fi waan gumaataan hojjetamu waan nama tokkoon hojjetamu miti waan gareedhaan hojjetamu yeroo ta'e inni kun gara kanaan fiigeetii wal gargaarreetii duraan dhuunfaadhaan waan hojjenneerra dhuunfaadhaan wanti hojjedhee fi yeroo duraa sana hayyamanaa baasaa jennaan Tigireen rakkoo nu rakkiftee yeroo sana keessa jechuun yeroo sana mooyyaanee keessa hayyamana asiifachi jennaaniin Abiyyi Ahmed bira dhaqee gaafa sana pirezidaantii naannoo Oromiyaa qabxiinni. Abiyyi Ahmed bira dhaqeen akkana gargaarsaa fi ayyama akkanitti hawaasa keenya gargaaruun dhabe karaa Somaalees akkanitti gadi bu'uun dhabe hawaasni keenya yeroo ammaa kana keessa roorroo hamaa keessa jira akkamittiin hin bira dhaabbachuu danda'a jennaan nama si gaafate natti bilbilii
nama si gaafate waa'ee gargaarsaa irratti anatu as jiraa naan jedhe. Waggaa lamaaf ayyama malee sababa isaan socho'e. Waggaa lamaaf ayyama malee yoo namni na gaafate jiraate isattiin wanta godha. Si galee namni na gaafate yoo jiraate kanaa godha turre akkuma gareettu. Achi booda ayyama baafnee ejensii beeksifnee lafa buufnee qophachiifnee gargaarsa miliyoona 150 wayii hamma sanatti waggaa tokkoof cinaa keessa waan akkanaa hojjennee turre. Kanneen kana keessa bakki nuti itti gargaarre inni jalqabaa Somaaliidha jedhamu malee manneen ijaarree jirra manneen baay'ee ijaarree jirra. Manneen uummata hawaasa keenya naannoo kana quphatee ka'ee yeroo inni jedhu qubsiisuutu jira. Qubsiisuu keessa waa baay'eetu jira. Si galee namni kun dhukkubsataa fudhatee dhufa daa'ima fudhatee dhufe akka maatiitti yeroo buqqaatu roorroo isaa warrumaa arge beeka. Akka maatiitti yeroo buqqa'u. Namni nama harrifanne yeroo sana keessa gaa warri nama harrifanne harka ormaatii yoo ibidda qabde siin gubuu miti. Kanaaf harka ormaatiin nu qabani. Sa'aa kana keessa yeroo inni harka ormaatiin si qabu abadan harka ormaatiin si qabee of fuudhu jechuun dirqamaaf itti birmanne yeroo sana. Naannoo Somaaleetii isa jarrii bakka adda addaatti ari'ee isa hanga hambifanne sana hambifachuudhaaf itti duulli sun akka Oromiyaa guutuutti hundi isaanuu galatooman. Akka raayyaa abbaa maccaa qofatti osoo hin taane guutuun Oromiyaa akka Baaleetti akka Wallaggaatti akka Jimmaatti akka Walloo raayyallee kaatee dhufte. Takka immoo maal akka nu walii taane nu barsiifte baga buqqaanee nu jechuudha. Roorroo keenya nutti ammaannaan malee takka immoo baga rakkanne maaliif jennaan waan nu walii jirru bartee jennaan. Akkas. Egaa raayyaan manzumaa kee keessattis dhimma wal gargaaru waliif ta'uu waliif waan gaarii hojjechuu kanarratti yeroo baay'ee xiyyeeffatteeti kanatti hojjechaa turte. Gargaarsi uummata keenya bira gahummoo amma yeroo baay'ee kan namoonni dubbatan dhimma gargaarsaa kanarratti namoota amanaman murtaa'ootu jiru. Nama amanamutu jira, nama amanamne jira. Gargaarsa kana keessa nama hedduutu harkatti naqatee hojjeta yookiin waan gargaarsaati jedhame. Inumaa biyya faranjiitti aid entrepreneurship warra jedhamtu jiru. Warra gargaarsaan jiraatu. Isaan iyyuu gargaarsi jiraachuu isaatiin warra jiraatu jedhamu. Siniin garuu namni bakkuma fedhan illee kanaan dura namoonni hedduun natti bilbilanii turani. Karaa raayyaa maleen erginu amanamummaa barbaada miti gargaarsi. Ilaamee battii koo gammada koo ani uummanni waan hawaasa isaa gargaaruudhaaf itti ergate irraa parsantii hammana irraa nyaate jechuu dhaga'uu dhumti kan koo waggaan keenya mallee. Gurraan dhaga'uun koo. Jiraachuu masaayyuu. Jiraachuu masaayyuu waan hawaasni isaa hawaasa kootti naa ergee maaloo haadha konkoo geessi nyaata naa nyaachisi abbaa koo geessi kanaaf garaagarummaan qabu beeke. Gaafa si ergu obboleessa isaatiitu mana keessaa qaba. Akka obboleessa isaatti si yaadeetti rakkoo keessatti birmate hawaasni kee. Nama kanarraa waa fuudhamee yookaan parsantii wayii irraa hirrifamee nyaata maan jechuun waggaan keenya dhaga'uun koo. Heera mootummaatiin waldaan gargaarsaa tokko parsantii 30 waan biiroodhaa fi waan adda addaa godhatu hambifateeti. Kana booda gargaaraa sana waan mindaa kaffaluuf waan jireenya isaatiin waan camcaraq jedhu jedhan. Camcaraqi beekta kafan baadiyyaatti. Godhatu asiif achi jijjiiratee keetii isa kaanii geessee gargaaraa jechuu an dhiyeenya kanan dhagaye. Nuti bakka kana akka hin taane jalqaba maalirratti walii gallee Agalatooman ijoolleen keenya Kaamilii Shamsuutii Sufiyaan Usmaanii Haydar Kadirii Mamasaalii warri Jamaal Aliyyii jalqaba wayi horre. Wama ta'abbanneetuma farankaa lafatti ofuma keenya gargaaruu jalqabne jalqaba keenya. Keenyuma mana keessaa baasnee. Siigaleera dubbin. Akka namni waan sila har'a eega gargaarsa jalqabnee booddee sila arganna sila jedhamu utuu gargaarsa hin jalqabeen lafatti kuufanne lafatti hojjetanne ta'abbanne siigamne waan qabnu hojiis beeyna beekii nus baadiyyaadhaa dhufne akkatti hojjetamus beeyna dur akka dhabne bakka dhabne malee waan hojii beekuu lafaa uumna lafaa oomisha nuti warra baadiyyaa keessaa dhufe jechuudha eessa akka waa maddu beeyna xiqqishuu ija akkanaatiin fudhanne baadiyyaa keessaa baane waan ta'eef warri magaalaa nu goomsuun dadhabu. Qaruutee magaalaan dhageenya. Lakki isaanuu akka waan asiifachee jechuuti numti diyuu lafaa kaafne. Warri magaalaa keessaa ka'ee magaalaa ijaar jirama. Eenyuunfaa fiduu dandeesse. Warra magaalaa keessatti dhalatee guddatee magaalaa ijaare barbaaddeetu hin argitu. Warri biyya bulchuu baadiyyaa namaa dhufan. Warri magaalaa jechuufan jedhe. Gargaarsatti as deebi'ee
uumamaan qabdamoo gaafinatti durana gaafatte uumamaan qabdamoo dhimma hawaasaatu si rakkise moo maal inni isa jedhu kan jalqabaa gara laafummaan uumamaa jira. Hawaasa keenya hin beeka. Uummanni keenya leebilii inni irra jiraatu eessa akka ta'e hin beeka. Si galee ilaalcha inni namaaf qabu namoomaaf qabu. Utuu gargar kanatu abaluuf kanatu abaluu hin jedhin namoomuma waan jedhuuf ilaalcha inni qabu hin beeka. Rakkina isaa iddiin inni jiru hin beeka. Kaleessa maal keessaas dabarfatee dhufee as ga'e hin beeka. Kana namni beeku immoo akka itti rafee buluu hin qabu. Si galee kana keessa maaltu jira seete? Namoonni dur anaa wajjiniin dammaqa kanaa dammaqan baay'eetu jiru. Achumaan jaarsi tokko manguddoon tokko Harargee kana ilma koo suutanaa jedhi midhaan dura bilchaate shimbiratu fixa naan jedhe. Wanti eebbisaa nyaate jechuu kooti. Fakkeenyaaf wanti ijoollee keenya warra dura dammaqe kana awwalaa kana nyaatu midhaan dura dammaqe midhaan dura bilchaate shimbiratu nyaata. Kanatti na biraa nyaatamee an biraa offole malee wanni akkasii hawaasa kan kee yeroo beekte jettu namoomaan yoo gara laafummaa qabaatte jette amummaa yeroo biratti dabalatee hawaasa guddaa waa gargaaruu danda'e akka itti gargaaruu dhabe. Dhaggeeffadhu. Hawaasa waa gargaaruu barbaade akka itti gargaaruu dhabe qabaataa. Maal rakkoon jira boo isa kan harkaa fuutee san qabne kennite aara galfachiiftee amma kennuu keessa maaltu jira raahaa qalbiin kan kee kun aara galfii qabaata boqata itti gammada hamma namicha gargaarame caalaa isa gargaareetu itti gammada jedheen fudhadha akka amantii islaamaatti dirqamni namni tokko ollaan isaa yoo inni waa tokko dhabee jiraate yoo inni waa tokko dhabee jiraate asii quuftee bunuun dhorkaadha ollaan kan kooraa gaanaaf haa ta'u. Eebbisa akkamittiin si wajjin jira. Ollaa koo eebbisaa bareedu tokko hin qabu. Ijoollee gudarii akkamittiin si wajjin jira nagaa gara kanaanis uummata tokkotu jiranii jara wajjiniinis akkamittiin jira an ollaa kan koo yeroo isin jedhu ollaa tumaa mooyyee dhaga'u gandi kan koo akkamittiin haa wajjin jira ragaa naaf haa ba'u jechuudha jedha. Egaa gammoojjii Baaleedhaaf fi Arsiidhaaf immoo dhimma gargaarsa kana hojii wal qabatee bishaan baasuudhaafis piroojeektii jalqabdanii jiru. Maalirra ga'e piroojeektiin sun? Kana kaa kun haasaan. Wayyoo hin fiddeere. Maashina sana kan nu dirqee irra caalaan naannoo biyya keenya kun dachii durba beeta. Dachii durba akkuma naan duudeetuma callu beetaa. Rakkoon isaa rakkoo bishaaniiti. Beela isaa yeroo xilee yeroo hongeen bu'e rakkoon isaa rakkoo bishaaniiti. Harargee Baalee beeltu waan naannoo gammoojjii Baalee ta'e warri duraa waan nutti hojjete qaba. Hamlee hawaasa keenyaa doomsuudhaaf jecha kililii 5 keessatti karaan mitirii 10 itti karaan ba'ee ispaaltiin ba'ee yeroo dhuma Oromiyaa keessaa gad dabarfattu. Ispaaltiin ba'ee bishaan birkaan mitirii meeqa irratti kiiloomeetirii 10 irratti bishaan birkaan ijaaramee ta'a. Achi as dabarfattee keenya loon waan baay'ee bal'aan kun biyyi guddaan kun abbaa dhabuudhaa fi abbooma dhabuudhaan waan ka'e duraan wanni hojjetame kililii 5 yeroo gad dabarfatte ispaaltii isaatu qaba. Hin beekta akka Oromiyaa keessaa gabbaate. Naannoo magariisa sitti dhaga'ama. Itti dhaga'aman beekta. Si galee akka namni naannochaa abdii horatu godhame. Naannoo sana keenya immoo akka inni abdii dhabee si galee godhame. Si galee gaafa kana dhaynee agarru gaafa sana mataa keenya keessatti dhalatte asii beeltuu yeroo dhaynu ijoollee walisoo galatoomtu ijoollee gaafa sana uummanni naannoo 5 hawaasa keenya buqqifnaanii yeroo sana keessa siyaasaan hamaa tokko deemaa ture yeroo abdiilleen ture hawaasni keenya baqatee yeroo inni karaa Baaleetti ol godaanu jala godaansa kana dimokiraafii jijjiiru. Innani dhufee ga'e dhufee kana as qubata. Yeroo dhee kana ga'e as qubata. Dudubbeedhaan humna biraa jira kanatti hin beekne kan Rabbi qofti beeku. Malee qawwee dhaqeeti gaangee isaa gurguree farda isaa gurgureeti inni keenya qawwee bitatee lafa isaa eeggata. Bakka silaa gandi warra ittisaa si galee warra ittisaa yeroo sana ofirraa ittisuu mudannee bara. Warra silaa nurraa ittisuu nuu kaame ofirraa ittisuu mudannee. Naannoo Oromiyaa kana utuu hin beekin waa'ee Oromiyaa haasa'uu hin dandeessu. Asoosaadhaa eega kaate hamma dhayxee jijjigaa naannoo kunoo naannoo funyaan biiraa bira dabarfattee jaarsoo bira gad dabarfattee daangaa keenya dabarfattutti asirraa raayyaa eega kaate hamma dhayxee maali Arbaa Mincii dhaa'olee gandaa kunoo asiin gara kanaan Baaleedhaan dhayxee kunoo garri
Gariiraa naannoo kana beek. Naannoo gariiraa hamma dhayite eessaa hawaasni koo eessa jira hanga jettutti. Hoborsoo eega kaate akka hanga dhuftee egaa. Raayyaan Oromiyaa bakka hundumaa deemee. Beekuu qabdan daangaa naannoo keenyaa kana xiqqoo wallaalu. Utuu sila deemsi miila nafa fixee kan qoqaata gurra ga'e bara. Halqaa rabbii uumaa rabbii taanaan mana irratti hafe malee. Meeshaan Kanaaf beekuu qabda rakkoo isaa beekuu qabda. Naannoo maashinaa wal qabatee beeltu eega agarre rakkoo isaanii lafa osoo hin ta'in rakkoo lafaa osoo hin ta'in rakkoo namaa rakkoo humnaa rakkoo waa biraatu hin ta'in bishaan qofa ta'u eega agarre. Harargee inni rakkoo barzalaa bakka jedhamu jira. Bakka dachiin isaanii waggaa 8 keessa yeroo tokko rakkatu. Naanna'ee waggaa 8 keessa maaliin beektu waggaa 8 keessa yeroo tokko rakkatu jennaan muka kana margaa jedhan. Muka tokko kan yeroo sana eeggatee margu jira. Uuma rabbii waan nama dinqu keessa waggaa 8 eeggateeti mukti tokko margaa. Gaafa mukti kun marge dafanii jalaa yookaan hin godaanu yookaan waa godhu loon akkasiin rakkachuudhaa deemtu waan beekuuf rabbii muka tokkotti kenna kan waggaa 8 keessa yeroo tokko argamu. Muka kana muka ajaa'ibaa wayidha inni agarree sana loontu nyaata. Loon isaan offaltiif jara sanaaf. Rakkoon isaanii bishaan naannoo kana baasuudhaa jennee itti yaannee dhufnee ayyama itti baafnee karaa dheeraa nu deemsise. Binne. Bitamee maashinichi. Bituu isa kam maashina meetira 800 gaqqotu binne. Binnee galatoomaa obbo Shimallis Abdiisaa xalayaa barreessee lafa awwalu abdii wal mari'atanii lafa akka bakka maashini kun irra dhaabbannu dhabne. Namicha irraa binne baay'ee guddaa. Maashina meetirii 800 asii gaqqotu rabbi sitti agarsiisu. Baay'ee bakka lafa bal'aa fudhata. Eessa dhaabna yoo karaa dhaabne karaa cufa. Beeyta naannoo keenya muddamaa duwwaadha. Eddee dhaabnu dhabnee amma kireeffannee dhaabne jirra. Lafa amma piroosesii irra jira. Barbaadadhaa jedhanii barbaadataa jirra. Yoo rabbi jedhee yeroo gabaabaa keessaa hin eebbifamas. Maashinichis hin eebbifama. Hojiitti gasseenaa hayyama isaa hundatu iyyuu fixatee jira. Yoo rabbi jedhee gaddeemuudhaaf deema hojii piroosesii irra jira yeroo ammaa. Baay'ee namatti tola egaa kuni milkaa'ee immoo Oromiyaa keessatti bishaanota hedduu baastanii uummata keenya. Oromiyaa qofaa miti. Affaar rakkoo isiin keessa jirtu nutu beeka. Somaalee rakkoo isiin keessa jirtu nutu beeka. Naannoo kun asii Guraageedhaa maaloo keessa kan jiru ollooma kana olloomni Oromoon akkuma duriitti ollooma sana siin beeka bara. Oromiyaa irra darbitanii saboota biraaf iyyuu naannoo biraaf iyyuu darbuudhaaf. Kanaaf bara arbi qurupheettiin hirkatu kan nu jennuuf. Yoo ajjeesuudha jedhe malee arbi qurupheettiin hirkatu. Arbi arbuun. Mee waan arba qurupheettiin hirkatu kana naa ibsitu gaarii. Yeroo tokko na gaafataniiti yeroo wayyaaneen biyya keessa asii fachi jettu kana keessa na gaafatanii nan gaafii wayii irratti akkana jedheen namaan gaafii wayii na gaafatan akkuma kan interview. Arbi qurupheettiin hirkatu yeroo jettu naannoon keenya yeroo Tigraay tokko itti fudhatte Wallaggarra intini gabaabbatti. Xiqqoodha. Amma arbatu qurupheetti hirkate gaafa sana. Si galee darbin. Arbi qurupheetti hirkachuu kan biraa naa barbaaddaati. Baay'ee. Wal qabaachuu dhabuun, walii kabuu dhabuun, walii qabuu dhabuun, walii galuu dhabuun arba qurupheetti hirkisa. Akka nu arba ta'aa qurupheetti hirkanu nu godha. Waliif yaaduu dhabuun, waliin yaaduu dhabuun, wal beekuu dhabuun, walii beekuu dhabuun, waliin beekuu dhabuun, waliin deemuu dhabuun. Jecha kana hubattee. Jechoota baay'ee dinqii. Silas yeroo dhufte wal beekuu otoo hin ta'in walii beekuu dhabuudha. Wal beekuu dhabuun, walii beekuu dhabuun, waliin beekuu dhabuun, waliin deemuu dhabuun kana arba qurupheetti hirkisa. Jecha baay'ee jechoota baay'ee jajjaboodha. Har'a vokaabularii afaan Oromoo hedduu akkanii sassaabadhee galu homaa shakkii tokko hin qabu. Hanqeedhaan bitadhe vokaabularii keetitti baafadhu. Egaa Ustaaz Raayyaani kan namni hedduun egaa siin nama Islaama qofaa miti kan si jaallatu Kiristaanni Oromoo namni jedhamee deemu namni sin beekne sin jiru namni sin jaallanne sin jiru. Jaalala addaa tokko namarraa kanatti qabdu keessumaa immoo namoonni amantii Islaamaa hordofan immoo manzumaa kee dhaggeeffatan amantii sanaan immoo jajjabaatan hedduun isaanii immoo manzumaa kee sirriitti si beeku.
manzumaan kee immoo namoota kan biraarraa adda yeroo qoqqorachaan ture gaafan. Maali jennaan jabina jechoota isaati. Jabinni jechoota isaa yaadanni inni kaasu waanuma namni beeku sani akkaataa addaatiin jabina jechootaa kana qofa immoo tun ta'in sagalee mi'aawaa sanaan immoo akka kanatti haala ajaa'iba ta'een irraa immoo dhumuu jedhan. Yeroo tokko gadi taa'ee istuudiyoos manaa qabaa yeroo sana waan hedduu hojjechuu danda'a jedhan. Mee waan manzumaa kee albama meeqa qabdaa akkamittiin hojjettamu osoo naa ifte? Baharii na gaafatte, artii na gaafatte. Manzumaa 83 awwaraanan ture. 83 Abbaayee kan jedhamu nama Wallaggaati. Dabbalummaa leenjifamee ergan xumure ka'ee waraana naan jette lubbuun. Adda bilisummaa Oromoodhaaf ture yeroo sana. Loli naan jette lubbuun. Jechuun hawaasa kana magaalaa kana keessatti biyya kana keessatti ta'a miti. Ciqileen irra turte nan beekas ciqileetti ilma sana ofirraa kaasuu fi akka kootti qophaan kaasa faanatti fakkaatti. Waanuma galkan tokkotti fittee bultu. Artiin achi booda dhuftee waan hedduu keessan dabarfadhe ijoollummaadhumaan. Ijoollummaa dhullee achi kanatti fageessee xiqqoo si yaaduu numa naa gala jechuudha. Artii wanni fide dammaqa siyaasaati. Of argachuu kan koo Taayilentii irratti nan guddifne haadhaaf abbaan koo akka biyya guddatanii. Biyya guddatanii amma Taayilentii ijoollee lafaa kaasanii ittiin kennan. Ijoollee guyyaa keessa kaleessayyii eessa akka dhaqaa jiru laalaa galmeessaa fi dhaqanii mucaa kanarratti guddatte deematti dhaqaa turtu asii jedhanii dura kaa'u. Akkasii miti. Dhugaadha. Keenya guddattee barbaaddatta. Wayyoo kana inni namni keenya kan saraa ooluuf tireeniingii irra jira. Ilaa isa silaa lafa qotuu malutiyyuu nigdi nagadee kan saree kana. Rakkoon rakkanne kana. Silaa lafa qoteeyyuu baay'ee doroomuu danda'a. Inni silaa nagaduu qabu qonnaatti galee hin milkaa'u yoo qote oliin bahu minaansa akka waan lafa keessatti gadi biqilu. Si galee wal dhabne gaafa dhaqee waggaa 40 dabarfate reefu of argata. Of argatee naan deebi'u immoo lafti dhumuudhaa xiqqoo si taphee. Kana biratti wanni hawaasa keenyaaf dabarsu jaarraa 21ffaa kompetiishinii keessa jirra. Dorgommii keessa. Hawaasa keenyaaf wanti dabarsu barbaadu. Dorgommii kana keessa mucaan keenya hangafaa Taayilentii maalirratti maal yaada yeroo inni akkaataan inni itti guddataa jiru isiin itti guddataa jiru. Maaltu caalatti isa gammachiisa? Utuu inni dhaqee barbaade mucaan koo kun daldalaaf ta'a. Nama nan beeka ijoollee koo ilmaan 8 malee hin qabu. Si galee maal? Kolfite abbaan koo 20 qabu. Dhugaa rabbi. An 8 malee hin qabu. 8 malee. Dhugaadha. 8 malee jechuun garuu tokko malee hin qabu 8 keessa iyyuu. Akkamitti yoo jette tokkos tokkuma hin qabu. Isii quxisuus tokkuma hin qabu. 8 kan hin jedhu yoo isii hangafaa 8 qabaadhe 8 jedha malee. Isii quxisuus isii hangafaa isii xiqqoo isii guddoo isii tokko qofan qabu. Ana isiintu tokkuma sana qofa. Siif 8 malee. Walitti yoo lakkaa'amtu 8 malee. Malee anaa tokkuma qofan qabu. Ilma hangafaa tokkuma qabda. Tokkuma qabu. Ilma lammaffaas tokkuma qabda. Gobas akkanatti galatooma. Ilma lammaffaas tokkuma qabda. Galatooma. Sadaffaanis tokkuma. Tokkuma. Kanaaf ani ijoollee tokkuma hin qaba namatu 8 jedheedhaan akkaayii jechuudhaaf hin jedhe. So amma inni hangafaa maal ta'uudhaa deema? Ambaadiyyaadhaan dhufe miti. Akkan kaleessa ta'e akkasiin hin taane. Dhaloota egeree hojii biizii goone baay'ee. Silaa bara asitti hin dhaabbannu. Namuu of argatee ka'ee gabbaa. Eega of argatee gabbaate hojii dur of argatte sana irratti bobbaata. Ijoolleen daa'imummaadhaan waan isin hojjettu irraa kaatee galmeessitaaf inuma deemtaan duuka faanuma deemta. Dirqamaa miti faranjiin moodelii nu ta'uun. Lakkii dirqamaa miti maasiif galannoo. Dhugaadha. Iddoo isin dhaqaa jirtu yoo isin akkaataa isin taatu sanarraa isin dalagdu jirti ijoolleen durbaa waan isin gootu jirti dhiirri namuu 8 haala 8 qabu. Haala 8 isaanii kana qorattee bakka sanaan ga'atta utuu jaliin ta'abin isa sila lafa qotuu qabu. Isa sila lafa qotuu qabu inni itti daldalatti galchituuf hin jiru. Isa sila baratee bareechee sadarkaa gaarii irra qabu wanni itti takaaltuuf hin jiru sappoortii goota malee. Gargaartee bakka tokkoon ga'atta. Wanni akkasii kun nu keessa hin jiruudhaa fi artii raayyaa bamacattas deebina. Booddee keessan akkan sagalee qabu of arge. Wayyoo haadha koo ergan duudhaa ka'e jechuudha. Of argee booddee abdii qophee rabbi isaa fadhiisu. Ergan waraanarraa deebi'ee mana hidhaan ture mana hidhaa kana keessaa manni hidhaa kun egaa baay'ee mana kooti irra caalaan Finfinnee kana keessattis warra ba'e wajjin isin baane warra hafe wajjin isin hafne. Bakkuma itti namni isin qabdu jedhama. Ani baay'ee ni dhame. Gaareetti jalloo beekta. Reetti jallu kunoo biiroo Oromiyaa caffee Oromiyaa
kan pirezidaantiin gubbaa kanarraa lallabu anjalatti dhameera. Nan beektu Oromoon tokko takkaan argitee hin beektu. Anjalatti dhameera lafa mana isaa jalatti. Biiroo Oromiyaa caffee jala isaa makkalaakayaa jira. Jala isaa ammas immoo mana hidhaatu jira. Achi jalatti faayidhameera. Beeraawi baankiidhaa birrii baafatte miteeti. An gubbaatti dhameera. Gubbaarratti? Mana hidhaa dhoksaa biyya kana keessa jiru gubbaatti dhameera gubbaatti. Isigaa isa kan mana hidhaa. Haa ta'u immoo anaa qoricha immoo. Yeroo kamiinuu anaa dawaadhuma woman ta'abbadhee ba'a achi keessaa. Yaadan gabbifadhee ba'a malee. Si jabeessaa mana deebiftu anaan. Anaan of duudu mana deebiftu waan sammuutiin hidhadhee deema anaa wajjin duutamu. Namni mudhiitti hidhate mudhii irraa hiikkata namatu itti hidhe. Gaafati sammuutti hidhatte hin danda'amu. Wajjin dhabamta malee. Wanni guddaan sammuutti hidhachuu danda'u. Hawaasa kootii mataattiin baadhadhee deemadhaan. Abbaan fedhan irraan eegu. Isa ati yeroo islaamaa yookaan akka manzoomaatti yeroo maaloo jettee naan gaafattu yeroo gargaarsaa namoomni amantiin qabu. Rakkinni amantiin qabu. Roorroon amantiin qabu. Eeggeeffadhu. Sababa amantiitiif miti kan hawaasni kan koon irratti roorrifamaa jiruuf. Roorrifamaa tureefis akka hin taane ta'aa tureefis maan beekta maaliif na gaafattaa isa kanaa noo biyyoon beeka kanuma naasaa oolaayi. Sababa biyya bal'aa lafa bal'aa ardii gaariirra maal qaba yoo geessisanii gammoojjii lafa waan biqilee nu qubsiiftanii gaafa sana maaliif nu fixxu asitti akka waan amma ati jettu tokkoon kan si ga'e ardii bareedaa dachii bareedaa lafa bareedaa hawaasa gaarii hawaasa gaarii ta'e kee wal qabuutti hama wal qabachuutti hama kana jidduudhaa yeroo dhalatte rakkoo hawaasa kana mataatti baadhattee deemta gargaarsi amantiin qabu beelli amantiin qabu daangaan qabu. Rakkoon uummata keetii immoo yeroo ta'e immoo si dhikkifata keessatti. Hammam gahaa yooti jette gaafa Somaaleedhaa buqqaanu ka'een egaa iccitii walii baasuudha yeroo garii ka'een bakka tokko wayii dhaqee manneen tokko tokko keessa deemee atoo kalee sanatti nimni naan jechuudhaafan naan jedhu hawaasni kun yeroo salaataa yeroo maaloo wajjin jirra jedheen hawaasa tokko tokko walitti qabadhee rakkoo keenya abdiillee takka kana hawaasa keenya kana godhe. Isinis akka hawaasa keessanitti eekaa yeroo biyyaa wajjin qabna miti yeroo rakkoo kophaatti qabnaare jedheen dhaqee jarana akkana jedheen dhaqee itti madheennaan Jimma galatoomaa warra Jimmaa galateeffachuuf hin deemaa jira naannoo Harargeetti uummanni keenya akkana ta'ee jedheennaan wal mari'atanii asriitti birrii 2,500 fidan yeroo sa'aatii 10 jechuudha. Innaan birrii 2,500 galatoomaa maskiina kana ulfaadhaa galatoomaa hawaasa keenya naannoo Harargeetii buqqa'eef nama 700 buqqa'ee bakkee jiruuf birrii 2,500 natti kennaniiru hoo muazzine iddee barbaadde geesse kaadho edin achuma kaa'ee galatoomaa ileera moo isaanii muazzineedhaan immoo barbaaddetti kennee lafa kaa'e muazzinee bira kaa'ee keetan eeggadhaa gaan jedhe achumaan gabba'een Jimmatti dawwale Haji Shaafiitti Jimmatti bilbilee amba biraatiin kana mudanne isin immoo sana keessoo na eegi jedhee ilma koo anatu sii jira jaarsi na eegi jedhan yeroo galgala magribii sagannu miliyoona 3 walitti qabanii na dawwal qabda bara hawaasa qomoo si qabachiisu qabda bara yeroo abbaa militanaan wal qabachuun jiraannaan wal amanachuun jiraannaan walii beekuun jiraannaan wal beekuun jiraannaan waliin deemuun jiraannaan qabda hawaasa gaarii hawaasa raamata qabda boo hawaasa qophaattis hin dhiibne hawaasa beelarrattis hin dhiibne qabda bara birrii miliyoonii 3 qophaanii guyyaa akkanaatti dhufaa jiraan eegaa jedhan maal feeta kanatu yeroo kanaa ta'e rakkoon kootuma tokkooti jettaan yeroo isaan rakkatan immoo namni dursu nuyi maaliif waan nu galee rakaa isaaniin galleefi miti yeroo isaan rakkatanu nutu jalqaba fakkeenyan sii kaasa. Yeroo darbe naannoo Affaaritti hongeen rakkoon wayii argamee ture. Rakkoon beelaa rakkoon adda addaa argine akka dhaabbata eegareetti jalqaba isaaniif ergine nuun. Hawaasa keenya irraa guurree hawaasa gaafa sana nama kennuuf dhabe irraa guurranneeti. Waan si dhibu gaafan Affaariif kennu mucaan tokko Abdurrahiim jedhama ijoollee cinaaksanirraa buqqifamte. Cinaaksanirraa buqqaate. Innuu warra buqqa'ee dhufe. Warra buqqa'ee dhufe keessaayi. Daldala keessa galee wayyaa'ee boondaa uffata daa'imaa guutuu Affaaritti natti erge akka makeenarraa fidee dhufe. Boondaa guutuu akka jiruun ilaa raayyee jedhe ana rakkina beeka
ana beela beeka jedhe anatu qullaa beeka jedhe na waamee galatoom Abdul Karim keenya galatoom fuudhee makiinaa keenyatti feenee Sufiyaan Usmaanii wajjiniin ba'aa wayii baannee kan nuti feenu tokko yoo tiru viidiyoo irratti argitan ta'e mucaa sanaa fi garee sanatu iyyuu walitti qabee nutti kenne jennaan geessineef ijoollee gaafa sana namni gara gargaaruu didee ambitii gara gargaaruu didee hawaasni immoo bakkuma citteen dhiidi uummanni raayyaa uummanni eessaa dhaqee sanatu iyyuu dafee dhaqqabatee waa ofii qubsiifatee taayicha tolfannaan kajeellaan namanni buujetteedhaan sareen qubsiifatee akkas ofii godhate. Warra Suulamaa kana keessa rakkatuun ayyoo guddoon tokko gaafa uummanni kun laga xaafootti galu shiinii moofaa shiinii bulatti dhugamu beektaa moofaa eessa geessita ayyoon jedheen tasawwaa argaa beeke gaaris waan natti dhufa ayyoo eessa geessita jennaan orma keenya tokkotu as galanii waan shiiniin illee rakkisaa laata jedheen shiinii koo manaa fuudhee geessaa jiraa fi bakkuma citteen dheedhee qabda hawaasa gaarii qabda kun namni deemu wumatti dhufa. Teenyaan sitti dhufuurra ati deemteetti dhaquutu gaariidha. Ati artii na gaafatte. Ani immoo ardii guutuu lafa. Ati artii na gaafatte si gala. Manzuumaa na gaafatte. Ani immoo gargaarsatteen si deebise beekaa. Artiin wanni inni achi argamsiiseen artiin sagaleen ispaaltiidha. Fakkeenyaaf. Sagaleen ispaaltiidha. Ispaaltii eessa dhaqu? Gurra. Maal fuudhee? Karaa makiinaa akkamitti irra deema? Moodeela akkamiiti? Sagalee mi'aawaa tokko fidee kan. Jijjiirama bara. Moodeelli makiinaan minilik fidee adda ofadheen kaawwateetti bara biyya kolfaataa. Dhugaadha. Maal nire? Akkana miti? Makiinaa jaarraa diidamii tokko fa'aa fudhatteetti ispaaltii haaraa bahirra fudhattee deemtee gurra dhayixa. Ergaa akkamitti kan hin fudhattee dhiitte garuu? Sagalee artiin kanu. Artiin sagaleen nuyin kun warri artistiidha yoo hin jedhe hin balfu xiqqoo uumamaan na keessa jira waan ta'eef. Maaliif hin jedhe sitti fakkaate waa oomishuun beeka lafa. Artii keessatti. Abdii Qophee galatoom. Aadamaaru na galatoom. Warri nu leenjise. Warri waan kanarratti nu leenjise. Ijoolleen baandii bilisummaa. Ijoolleen namoonni nu wajjin tatta'aban baay'eetu jiru. Artii keenya kana gadi baasuudhaaf jechuudha. Keessatti Abdii Qophee uleedhaan si leenjisaa beekta. Kan kooti jechuutti matee biratti galfannaan namichi sun roorrifama keessatti akkuma roorrifametti sadarkaa ammoo Oromoon ga'ellee tu ijaan argin duu isaan gadda. Gaafa sana awwaalchallee nagarree awwaalchallee arganne artii yeroo na gaafattu gaa amma manzuumaatti deebi'e malee artiinuma beekadhu. Manzuumaatti yeroo deebi'u immoo isa duraarra gabbatee isa duraarra yabbatee isa duraarra deemuu danda'a isa duraarra ergaa baay'ee isa dabarsuu dandeessa. Inni dura waan daqiiqaa 10 namni waan nama mirqaansu taanaan nuti warri muuziqaa qalbii keetti haajoma. Qalbii jechuun onnee diiwu haajoma. Ani immoo qalbiis aqliis walitti haajoma. Bakka tokkotti haajoma. Walitti jechuudha. Albamii meeqa qabda manzuumaadhaan? Beekon. 36 Amaariyaa wajjin 40 akkanaan qataare Amaariffaa moo akkan itti baase waan sedhibu. Amaariffas qabda? No. Amaariffaa maarree maali? Innoo isaan Amaariffaa akka gaariitti qabu. Haasa'uu dandeessa moo? Amaariffaa kana baay'een beeku. Maatii Amaariffaa hin beekne waa tokko dhalanne irraan dhaladhe. Mallattoo isaa yoon koo gaaftu kana wajjin hin deema. Rabbi siidhaaf dhiisu utuu deemtu zayituun abbaa warri abbaa joobir jedhamti. Afaan Amaariffaatiin Tigireetu naannoo keenya keessa deemee uffata baadiyyaa keessatti gurguru. Bunaan jijjiirratu hin gurguru. Amaariffaan akkatti himtu wallaaltee mana konkolaa fidi jechuudha jettee. Amma gaa Tigiree ilaamee jettiin. Innan dhaabbatee haasa'a. Akka gootu jette. Innan በአማርኛ jedheen innani አማርኛ ተውሳት ጋማ ማና አባ መጫ ፊዲ አማሪ ፈተውሳት አፋን ኦሮሞ ወልራጭ ኮኮተኒ ዱበት ከብታቲ አኪ ጎዳሩ ነው በሜላል በርባ መጫ ፊዲ ላ ወላ ለቤቲ አማ አማርኛ ተውሳት ጋ ማና አባ መጫ ሀጂ ነምንም ቤካ የት ነምንም ቤካ ስትምተ ፊዲ የት Amaariffa been akka naannootti sin been akkamitti manzuumaa jechuu dandeessere Amaariffaanii fi akkamitti manzuumaa hojjedhe Amaariffinii fi Amaarummaan tokko miti ta'utu naa gale inni natti hin kolfinaa bara akkana immoo beeki Oromiffinii fi Oromummaan tokko miti Amaariffinii fi Amaarummaanis tokko miti si galee Amaariffa kanatti iyyuu naannoo keenyatti hin balfama Amaariffaa haasa'uuni namni yeroo Amaariffaa haasa'e shakkama baadiyyaa keessatti
Amaariffaasaa eessaa dhufe laata? Waan nuti hojjechuuf laata? Namni gubatee barii ibidda baqata. Amaariffaasaa jennaan bakka tokkoffaa akka amantiitiin shakkama. Amantiin qabduutti beekna. Lammaffaa akka biyyoomaa, akka namoomaa, akka waan adda addaatti shakkina. Maaliif bakka hamaadhaa dhageenye dur. Amaariffa kanaanii naannoo keenya keessatti naannoon keenya humnaan qabame akka Jimmaa amma fakkeenyaaf gibirii kennee qabamee jedhameeti. Isteetii shanan keessaa nuti humnaan qabamne malee warra gibirii kennee miti. Isteetii gommaati. Naafi muummichi ministeera ganda tokko. Naannoon keenya gibirii guutuu kaffala. Gibirii gaangee, gibirii midhaanii, gibirii bunaa, gibirii maallaqaa, gibirii gabrichaa, gibirii guutuu ilaa gaangee qeesii garaa isaa nama safaru jira. Yoo gaangee garaasii hidhate ina dabamtee hidhaa galta. Afaan sanaan akkana taane kan boofaan taate. Nyaachisaa jedhamtanii. Maarree gaangeen qeesiin quubsiin hadhee naan hidhaa bulta bara. Gaangee garaasii safaraman jedhe garaa gaangee qeesii safarree maammiruu. Meeqa akka ta'u immoo beekama. Beekama guduunfamee ta'a. Iddee kanatti gaangeen quufeere iddee kanatti hin quufne. Lubbuudha hidhee kaattamee bishaan obaasee lubbuudha hidhaa baqaa. Maa waan hin taane qabnaa. Ajaa'iba. Biyya gaangee garaansii safaramu keessatti namni dhalate Amaariffa beekuu qabda jechuuyyuu maquma kana biratti taasisuu nuti qofa. Namatti ulfaata. Akka hin taane hin qabnu. Ciqaa shuumii beekta? Maal jechuudha? Ciqaa shuumii. Warra dhoqqee keessa deemee gibirii furu jechuudhaam. Jara dhoqqee keessa deemee baadiyyaa gaara keenya dhaqee gibirii furu jechuudha bara. Akkasii. Baariyaan baraasii dhageessettaati. Gabroof gabricha garbichaan jechuudhaan kabajaa seenee baadhaan baras jedhee boonaa oolan keenya hin beeku. Oromoon baay'een baran baraasiidha. Maaliif ta'e baariyaan baraas? Baariyaan baraas. Indaraasee. Nuun garuu rakkoon isaa. Indaraasee ergatteeti. Ergatteetii qabdi. Baariyaan baraasiin immoo ababbaa kan qoota obboleessa isaanii irratti shuumama kaaf. Nuun rakkoon isaa amma Oromootu jechisaas waan himee balaan baraasima jechuudha. Wayyoo haadha. Qanyaa maasheedha. Qanyaas maachiin beeku. Feeturaarii jedha. Fitawuraariin beeku. Balaan baraasii jedha. Amma naannoo wanni Amaariffaa nu wallaalchise karaa dheeraa nu deemsisa. Wanni Amaariffaa nu wallaalchise waan akkanii waan naannoo kana keessatti kana hunda madoofte. Ammoo ilaalatta miti. Kanaaf Amaariffaa wallaallee. Amaariffaa wanni hin baaseef immoo tokko gaaf tokko rooba keessaa ani Goojjan bara dhaabadha. Afaan Amaariffaatiin akka jedhe yaa Allah ለኦሮሞ ራያ አባ መጫን የሰጠኸው ለኛም ራያ አባ መጫን ሰጠን ጀለ ነምቤኩኒ ኦቶሲም ቤኪ ነምቤኩ እንጅሩ ከከማ ከና ፌስቡኪን ፎቶ እንጅሩ እንተከና ሶሻሊን በርዱ ከኑ ራካፍቴ ነምቤኩ ፉዱረን ዱዱበና በዳም ያ አላህ ጉራጌ ደኒ ራያ አባ መጫን ለኦሮሞ የሰጠኸው ለኛ ራያ አጣ ወይ ምስኪን ለኛ አሰጠንም ጀለ utuma afaan Amaariffaa sababni isaa immoo afaan Amaariffaa dhagaa jirra rooba baqannee mana namaa wayii jala gallee mana afaan Amaariffaa mana kana keessaa manzuumaa'edha. Innaan inni immoo hin barbaanne manzuumicha ergaasaa hin barbaanne. Innaan iyyii anaan jedha maggaragalee Allah raayyaa abbaa macaan ለኦሮሞዎች raayyaa abbaa macaan ሰጣ ለኛም ይሰጠናል ያ አላህ ምን ነው raayያን ብትሰጠን jedhee beeta. Tii kanatti na eegaa jirta edeen barreessee fikaa. Waan jedhee fiire waan ano dhukkeen irraa kaasee meeqadha kan sadii immoo meeqan baasee afur shan danuun baasee yeroon baasee bari akka isaan beeku ammaraatuudha yeroon hojjedhee ka'een arga malee manumatti ofumaa qindeeffatta jedhamti maal hundi isaanuma barreessa walaleessaa ta'uu koos booddeen bare sumatu barreessas tureen bare irra caalaa wanni hin barreessu kun walaloon kee durii tokkoffaa durii baay'ee beekamatu maalti kan jedhu bakka qalbii fi ijji keessanitti boqotu akkuma ol seentaniin sagaleewwan uumamaatiin fayyaa fi nagaa kan miireeffattan hospitaalli waliigalaa Keerlaand tajaajiloota fayyaa hunda bakka tokkotti isiniif kennuuf qophaa'een jira jedha. Meeshaalee wal'aansa fayyaa ammayyaa fi ispeeshaalistoota bebbeekamoon kan guute fayyaa fi dhibamaa kan walitti araarsu hospitaalli waliigalaa Keerlaand teeknooloojii baraa faana dha'uun yaalii baqaqsanii hodhuu tokko malee cirracha kalee fi hadhooftuurraa dhukkubsataa walabanii baasna jedha. Wal'aansa dhibee kalee fi onnee akkasumas narvii fi kaanserii dabalataan dhibeewwan keessoo adda addaa fi dhibeewwan mormaa olii wal'aansa lafee tajaajila kalee dhiquu akkasumas wal'aansa balaa tasaa wal'aansa gadameessaa fi wal'aansa daa'immaniif tajaajila gammachiisaa kan kennu hospitaalli waliigalaa Keerlaand
bakka ciisichaa baay'ee mijataa maatii fi wal'aansaaf akka tolutti ijaarameen qophaa'ee isin eegaa jira. Meeshaalee endooskooppii fi koolooskooppii, laaboraatoorii fi paatoloojii ammayyaan ogeessota ciccimoon guutame, dhaabbilee adda addaaf gatii madaalawaan tajaajila liqii kan kennu hospitaalichi bakka dhibamaan fayyaa isaa itti barbaaddachuuf filatu ta'ee jira. Teessoon keenya daandii ayyar xeenaarraa gara sabbataatti geessu Nooq Addabaabaayii Abbaa Gadaa cinaa. Hospitaala waliigalaa Keerlaand bakka hafuura fayya qabeessa itti baafattan. TikTokiin bashannanaa dhimma waloof, Feesbuukiin dubbadhaa, yuutuubii odeeffannoo fi bashannanaaf banta, waatsaappii, teelegiraamii fi daataa dabalataa gammachuu siif laata. Itiyoo Teleekoom kuufama addaa miidiyaa hawaasummaa hir'isa gatii hanga 83. Teelegiraamii fi waatsaappii fayyadamuudhaaf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 10, kuufama guyyaa GB 3 qarshii 55, kuufama ji'a GB 5 qarshii 80. Feesbuukii, yuutuubii fi TikTokii fayyadamuuf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 20, kuufama guyyaa GB 4 qarshii 70, kuufama ji'a GB 10 qarshii 200. Kuufamoota kana karaa Teelebir Super App yoo bitan kennaa dabalataa 10 ni argattu. My Itiyoo Teeliin mallattoo urjii 999 mallattoo riqichaa fi RD chat bootiin argattu. Ittiin fayyadamtu. Paakeejii miidiyaa hawaasaa hunda mukuu baasa. Itiyoo Teleekoom. Miira gammachuutii hodoo hin bahin yaaddoo malee bohaartiin tooftaa salphaa bittaa bobaattiin raawwattan gosa bilbilaa kan hin filanne Kooppee Iibir. Ragaalee barbaachisoo galchuu ogeeyyii buufata bobaaf dhiisaa. Kan isinirraa eegamu mirkaneessituu kafaltii isinii ergamu irratti hanga maallaqa heerame sirrii ta'uusaa erga hubattaniin booda lakkoofsa iccitii galchuun kafaltii mirkaneessuu qofa. Play Store yookaan App Store buufachuun har'uma galmaa bobaa guuttachuun Kooppee Iibirriin baankii hojii gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Walaloon kee durii tokkoffaa durii baay'ee beekamatu. Maal kan jedhu? Misooma jetta. Kanatu misooma waan jedhu tokko. Ana kan jirutti hin jira gisee sana misooma jedhanii birrii guuru. Inni birriin guuramu as heddiin oomishamu bakka biraatti. Aannan arga callisuu dadhabee sii galeemi maal qaba yoon tokko itti kan hawaasa kanatti gadhiisee bira dhabame jedhee murteeffadhee hojjedhe kiilolee malbaa maali geetaawwan galataa naqamte abbaa mana kiilolee abbaa mana kiilolee mana muuziqaa agalatoon fuudheenaa gadhiise ka abbaa mana isatti iyyuu bara kanaaf akkuma injiru ka kaasetti maatu si waraaba si waraaba yoo tolan kennete yoo sirraa fudhata bakka geessitu si qabdu ibiddee geessitu si qabdu kiilolee narraa fuudheeti gadhiise geetaawwan galataa galatoon akkas walaloon suni wanni inni irratti naanna'u misooma biyyoo nyaata sooma eessatu misooma gaafii dhuguma misoomni yoo barbaadama ta'e wanni amma yeroo amma kana keessa baadiyyaa keessatti ramadamee meeshaa maashinni adda addaa Harargee fi Baalee fi Arsii qofa oomishinaan biyya guutuu nyaachisuun biyya guutuu keenya Itoophiyaa qofamu lakkiboo Baalee fi Arsiin qofti nu ga'amu hin barbaannu kan biraa deemtee argiteettaa keessa namni Baalee fi Arsii beeke gaa qamadii biyyoota lamman kana keessaa ba'uun Itoophiyaan jiraatti beekan. Guutuun Itoophiyaa dhibba keessaa gara 60% kana hunda shaffannee untanii godheetti kabar godheetti kan inni jiraachisaa jiru. Utuu silaa oomishame lafti duwwaa jiru immoo utuu immoo qotamee ammatti hin qotamte iyyuu kana baase miti utuu immoo qotamee akka qabaate bakka qabaate. Sii galee Baaleen eega waggaa meeqaatii birrii irraa nyaatu mana amma reef karaan jalqabame kun waggaa 5 kana keessa. Karaan amma jalqabame. Takkaa karaan ittiin bahu maali ani dhaqee hin gaafadhe Baalee qamadii illee kennaati. Irraan dhufanii fudhatumu jalumaan dhufanii fe'atumu akkuma godhanii fe'atanii jennaan kennitu fedhee faan gaafadhee bara karaan ati irra deemtu tokko hin jiru karaan irra deemtu hamma dhayxee madda walaabuu geessutti hamma dhayxee sawweena geessutti karaan tokko hin jiru karaan hedaadhumaan deemta karaan akkana ta'uu hin dhabu jedhaatuma deemta bakkee dhaqa rakkoo maalii qabannoo asheetiidha karaa irratti maashinumti gahaan iyyuu wamanuu qonne immoo fudhachuudhaan immoo karaa ittiin baafattanuuf faayidee hin gaafadhee bara
Woman qonni waan biraallee hafu waan biraallee hafu maa karaatti baafattanii dhuftanii fudhattanii reefee maashinii nu bituu naafu karaa nu baasuu naafu maashinii anamma kana keessatti ergaaniin naammadhu maaliif qamadiinii achi ba'aadhaan immoo gaafii nama qabu maaliif mokoroonii yoo achi ba'e maal qaba dhugaadha maal maashinii mokoroonii nu hawaasa keenya gargaara oo paastaa yoo achitti hojjetamee muramee hawaasa keenya qoodame maal qaba qamadii dheedhii maaliif erginama silatti soo paastaa maaf innoo paastaa mokoroonii isaa gara fuulduriinsa innoo waan yoo kana hojjetame maashinii kana paastaa maashinii mokoroonii baaleedha yoo baalee paastaa baalee mokoroonii si galeeme nu beddellee biiraa ilnao eessaan itti yaada beddellee biiraa lambadee yaada inni biraan baay'ee raayyaan kan irratti xiyyeeffatu dhimma barnootaati akka sila kaastee manzumaa kee keessattis dhimma barnootaa himtaa inumaan Taaddalaa artistik Taaddalaa Gammachuuraas gaafan dhaga'u anuu wallisuudhaaf deemnaan lakki galiin wallee kana keessa seeniin ati xiqqaadha dhaqi barumsa baradhuuti kottu raayyaa abbaa maccaa fi barnoota akkamitti ilaala akkan ta'een ta'iniifani waan hin ta'een beeka barnoota dhabuudhaan si galeera bara 84 natti fakkaata 84 maayii irratti ibidda sana keessatti baandiin keenya baandiin bilisummaatiif baandii gadaa waltaanee ispoonsara barbaannee ijoollee Oromoo nama 15,000 eebbisiifannee turre. Jirtuu jarana mee jirtuun sun yana bira isa jiraatu warri 15,000 gaafa sanaa jirtu moo dhumtanii itti waan hin beeku. Galmee tokko irratti galmaa'aniiti gamtoomni tokko oomishamee argamee Boxilaawun Gamtaa Obbo Gammachuu Magarsaa namoonni gurguddaan silaa jiran jedhaman Obbo Abdii Gimbii hayyoonni keenya hundinuu walitti ga'anii hirmaatanii yuunivarsiitii hunda keessaa walitti qabamanii nama 15,000 maxxansa tokko irratti maxxanfamanii baanii maxxansi sun eddeen jiru ani hin beeku. Amma gaafa 15,000 eebbifannu kumni kadhee 15 sun hin faca'amiti kumni 15 argamuu qabaarraan jalqabeen 84 gaafa sana kan jedhee eebbisiise fiiziksii jedhanii sibiila na baachisu keemistirii jedhanii dhoqqeena lallaayisus baayoloojii jedhanii raammoo na funaansisu histiriidha jedhanii du'aa na lakkoofsisu ani maaliin godaree tabbaan kan koo gabaree sabbaa koon naqaree jedheetanii achirratti geerare. Deebi'uudhaaf akkanumatti bareete wama jedhanitti kennan kana hundayyuu baachuu malee akkan godhu hin qabu. So bara sana jechuudha fiiziksii jedhaniin kan inni bade. Bara sana hin jedhe 84 madarakii gubbaatti. Barnoota kanarratti yeroo ammaa kana keessa ijoollee feesbuukiin barnootaa miti baratamee itti dhaqame. Ati baratamee itti dhaqame malee barnootaa miti jechuudhaaf naaf. Waan wallee kana wajjin si gaafa dubbannu walleewwan albamii muuziqaas hedduu akkati qabdu isa malee immoo ati hiriyaa artist Eebbisaa Addunyaa akkasumas jireenyaallee Ilfinash faa Zariyuun faa waliin turte. Amma namoonni hedduun isaanii lubbuudhaanis hin jiran yeroo sana sirraa Eebbisaanis yeroo wareegamee situ beeka jedhan gaafa sana. Wajjumaan teenya malee. Manuma tokko keessa jira. Guyyaan nu adda baanu hin jiru. Mana gama sana bulaa gama kanan bulaa walqoonnee isaaf biqilaa guyya ta'aa wajjiniin bulu. Anaa fi Maammadii Kadirii Maamad Sheekaa Harargee wajjin jiraanna. Gaafa isa rukutanu jalqabaa birmannaa anuma godhee dhuguma birmannaa dhaqeera yeroo dhaqu kana Maamad Sheekaa wajjiniin jira. Namni maqaa isaa naasofne malee Maamad Sheebii Galmoo gaara mul'ata. Maammadii na wajjiniin jira. Maammadii na wajjiniin jira booddee rasaasa wayii yaadata taanaan hin beeku nu jala dhukaasanii rasaasa akka nu karaa inni bahin baan. Isinimtuyyuu akka deemtanii nu hordofuu. Balaa meeqa keessaa bara yeroo sana bilisummaa baandoች በሂሳት እንጂ በጊታር አይደለም የሚጫወቱት ነው እንጀት የበርመለ ዜናዊ nu ድረቡት ሄዱት የገሩ ማልን ጀርጀርት የው ማን ያንሳ ነው መለጅር እንደገኘ ነብጪ ነው መለጅ ወዮ አለኮ jireenya jechuun namni si dhabamsiisuu barbaadu hin danda'u. Rabbi si dhabamsiisuu haqa godhatu moo hin jarjaru. Dhugaadha. Kana jidduu jiraan naka. Kana jidduu jiraan. Eebbisaanii hospitaalatti booddee dhayinee qaqqabannee wanta jenne kana biratti kana booda zamana dhiyeenya kana ayyoo isaatiitiin sooluma quba qabna walirraan fanneen beeyi.
yeroo sana wallisuu qofa miti baandii gadaa keessattis immoo waltajjii fa'aa. Baandiin tokko bara waan sana ceesifachuu jenneeti yeroo sana keessa inni kaaniin godaana maal nu goote biyya faranjii keessatti biyyi faranjii Keeniyaa karaa nu bananiiti si galee. Akkasin deemtaniif. Akka namni beenu karaa gubbileen mijeessaniiti. Akka namni asii gadi ari'amu wanni godhaniif qabsoo kana dhamaasuu keessaa tokko baqaaf karaa tolchuudha. Namni bakka itti baqatu qabe waan loluuf hin qabu. Namni bakka itti baqatu qabu. Namni bakka itti baqatu qabu sababa loluuf qaba. Inni bakka itti baqatu qabu akkana nu godhamee kunis immoo hojii manaati. Sa'aatii kana keessaa uummanni hiyyaa'aa nummoo baandii kanaanii walleedhaan artiidhaan waan adda addaatiin hawaasa kana ceesifachuun dildila taane wareegama itti kafaluun dirqamuma ture. Dirqamuma keenya ture ofirratti fe'annee deemneeni keessuma baanire. Engadda tuni Itoophiyaa bayyanaa wajjiniin haasa'u jaala kee gaafa sana waliin waltajjii geggeessitanii ani bar raayyaa waggoota 15 fi akka du'ettan beekan ture. Guyyaa tokkoon baankii keessatti argee jette. So walitti dhufeenyi namoota wajjiniin ergasii addaan bittinneeffamtanii kan biyya alaatti badee maaltu ture? Fakkeenyaaf Andu'aalam Gammadaa. ETV keessa taa'e gaazexeessaa Andu'aalam Gammadaa. Anoo ETV keessa jira jedhee guyyaa tokko nurraa hafeen beeku. Jechuun akka nu ta'uu qabnu, waan nu eeggachuu qabnu, waan nu itti deemuu qabnu, waan nu itti murachuu qabnu, waan nu keessaa yeroo garii wanta godhachuu qabnu, cufti isaanii galatooman hundi isaanii. Namoonni baay'ee jiru OPDO keessa. Namoonni nu tikfatan dhaggeeffadhu. OPDO yeroo jedhamu namni akkanidha miti namoota baay'ee nu hambifachuudhaan warra achi keessa galee jira. Nu hambifachuuf jecha. Nu tikfachuuf jecha. Hawaasa akka inni roorrifamne gochuuf jecha. Hamaan hin jiru jedhaan jiru. Hamaa jiru keessaan garuu warri nu hambifachuudhaaf achi keessa galee 1,000 miliyoonaan jira. Baay'ee galatoomaa ulfaadha. Keessaa bulchiinsa naannoo Walisoo kan yeroo sana keessa daandii baadiyyaa keessa Mahammad Ahmad Jimmaatii wajjiniin hojjetu bulchiinsa namoonni akkanaa baay'ee isaanii jiru. Nu hambifachuudhaaf jecha si galee informationii nu kennu informationii adda addaa waan akkanaa isinitti baajira dafa akkana ta'a warri nuun jedhanu arra keenya arra yoo dhumne himnes rakkoon qabu namni nama ofii qabaachuun gaafa kanaafi galatoomaan jedhaani jara sanaan. Muummicha ministeeraa amma Dr. Abiy Ahmed wajjinis wal quba qabdu turtanii. Wal quba qabna ije. Durraa jalqaba. Wal quba qabna isa Lammaa Magarsaati wajjin fakkeenyaaf yeroo gariinaan ari'atama. Maal godhu beektaa lafa abbaa nagaa ka'anii himatan irratti banu. Televezyiinii nan banu amma nan ta'a quban qabu. Maaliif deemu beektaa akkam baqadhee jalaa fiiguuf. Awwaan akkasii dafee jalaan fiigu hin jarjaru. Booddee manguddoo latti erganii dafee jalaa bahii amma lubbuu kan kee baasuuf bakka. Amma atafuun immoo anaa fuudhaa jedhanii keessaa na baasanii asiin karaa Somaaleetiif hanbadee Suudi Arabiyaa dhaqee Suudi Arabiyaa waggaa tokkoof ji'a 9 taa'ee jennaan Lammaaniif Abiyyiiniif jarree Warqinee Gabayyoo itti gaafatamummaa fudhatanii akkam biyyatti deebi'u na godhanii ergan deebi'ees immoo waa tokko maaloo inuma hojjedhaan takka. Ammoo wal argitu muummicha ministeeraa wajjin. Muummicha ministeeraa wajjin waggaa 2 geenyeeratu waliin arge. Waggaa tokkoof ji'a 5 geenyeeratu waliin arge. Biiziidha isaanii eessatti argamu maal. Bilbiluma faanis yoo ta'e jedheen. Amma yeroo inni biizii kana hin cinqu. Yeroo inni biizii kana yeroo inni yoo naa joome immoo inuma naqa. Inuma naqa. Yeroo hamtuu keessa nu bira dhaabbatte jarri sun. Yeroo rakkinaa keessa nu bira dhaabbatte. Namni yeroo rakkinaa si bira dhaabbachuu isaa ta'e ragaan ba'iniif immoo ofuma keetiif nama uuman qabdu. Akkana. Kanaaf hundi keessa nu galatoomaa jennaan. Wallee kee durii amma reediyoodhaan faa yookiin bakka wayitti faa banamtee dhageessee beektaa? Maaltu sitti dhaga'ama? Maa tokko iyyuu natti hin dhaga'amu. Uummata tokko natti hin dhaga'amu. Gaafa sana dhaqee dhaggeeffachaa yaa deebi'u abbaan barbaadu. Abbaan irra naqee qoo barbaadu. Yeroo sana keessa dhaqee dhaggeeffachaa deebi'u. Utuun yeroo ammaa kana keessa yeroo sana jiraadde numan godha. Wallistoota ammaa kana kan dhaggeeffatta. Wallistoota ammaa walleessan baay'ee dhaggeeffatu waan jedhee hojjetan immoo waan dirqamaan wal ilaamee nyaata filattee nyaata waan dhaggeeffatu filattee dhaggeeffattu. Dhugaadha. Nyaataan filattaa uffatan filattaa akkana moo kana miti. Tasuma faa. Yeroo wallee jechuun informationii biyyattii jechuudha. Bakki garii eessirti artiin. Fakkeenyaaf Hayilee Sillaaseen dur shawaan maal jedheedha.
Shawaa wana kana walli saayira. Yeroo isaa walli isaa jira. Muuziqaatti godhan malee amma fakkeenyaaf akka uummata islaamaatti waan ilaalamuu qabutu jira akka uummata islaamaatti akka amantii islaamaatti. Sii galee naannoo garii keessatti warra geerarsa balfuu jira inni kan maal balfuu jira miti. Isa halaala ta'eef isa haraama ta'e isa dhorkamaa ta'eef isa hayyamamaa ta'e addanuu baasaa jechuudha ammanna kana biratti jechuudha. Dhimmi biyyoomaa ittiin geeraruun iyyitee lallabbii hawaasa kan kee dhageessifachuun dhimma rakkoo biyyoomaa wajjin rakkachuu irratti artii irratti gargaaramuun waan deeggaramaadha malee waan balfamaa miti jechuudha. Baay'ee dinqiidha kunis. Egaa raayyaan waggaa 30 dura wallisaa turte. Gaafuma sanayyuu dargaggeessa mataa qottooti jiru. Waggaa 30 yoo kaalkuleetii goone umriin raayyaa meeqa laata? Haasaa fidde. Ani beeku baadiyyaadhaan gulantaa irratti dhaladhe afaan irratti dhaladhe itti gadi baasu. Abiyyiidha waggaa 4 nan qaba. Abiyyi waggaa 4. Umriin akeekii barbaada. Maaliif kan meeqa ta'a? Maaliif kan biraa ibaal? 42 ture. Moojisaa 42 turanii amma waggaa 5 47 Moojisaatii waggaa 4. Egaa raayyaan dhaloota durii akkuma dhaloota durii wajjin seenaa hedduu nutti himaa turte seenaa hedduu beektasi. Gana seenaa haasaamin dhumne hedduuyyuu kan sirraa dhageenyu jira. Dhaloota ammaa wajjinis immoo baay'ee connectedidha yookiin baay'ee walitti dhufeenya jabaa qabdi. Keessumaa miidiyaalee hawaasaa fayyadamni miidiyaa hawaasaa kee hedduu nama ajaa'iba. Facebook irrattis namoota Oromoo qubaan lakkaa'aman hordoftoota miiliyoona qaban keessaa maybe warreen nama 5 yookiin 4 jiran keessaa tokko si'i. Facebook qofa immoo miti sanuu waan barri fide TikTok irrattis gara hordoftoota 300 qabdaa YouTube irratti subscriberii hamman kana hundumaa miidiyaalee hawaasaa kana ijoollee dhumatu siiba namoo sumatu. Ani hin beeku bar. Ani mana barnootaa kana balbalan dabarfadde malee ol gareen beeku. Si galeeraa dubbi. Mana barnootaa kana hulaarran dabarfadhe jechuu dandeessa. Warra babbarataa kana biyya Ameerikaanii kana yeroo lama dhaqeen ture. Barataan isaa akka inni ga'e argee yeroo hin jedhu bakka gaaf tokko ijoolleen keenya gaaf tokko inni dhayxee jechuun mataa keessaa qaba. Ana bira wanti hin jirre maaliin beektaa hin danda'amu wanni jedhamu hin jiru. Si galee hin cabaa, hin urama, hin daakama, hin ba'ama olis hin ba'ama. Yeroo bakka kufee jirutti gaaf tokkoon kaa'ee tan itti hima ofitti hima. Gaaf tokkoon kaa'ee ofitti hima malee kanaaf manneen barnootaa kanarratti dhiibbaa gochuun qooda nama hundaa kanaa ta'a. Sooshaal miidiyaa yoo fudhanne sooshaal miidiyaan meeshaa qara lamaati. Yookaan ittiin muramtaa yookaan ittiin muratta. Kanuma lamman. Itti fayyadamni meeshaan hawaasaa isa hawaasa kan koo rakkoo isaa keessaan inni na ilaallatu ta'uudhaaf yoo ta'uuf qopheessite hawaasuma kee keessaa nuuf ilaallata. Inni nu nama haasa'uuf hin qabu inni nu hanga kana walirratti haasa'uudhaaf yeroo hin qabu. Nama haasa'uuf waanuma qaba miti. Anuma eega anuma nama godhee eeggataa jiraam. Hamma bineensi dhufutti anuma bineensi itti jedhana turreen. Miidiyaa hawaasaa kana namni baay'ee wal arrabsaa, wal cabsaa waan akkasitu wanti kana hundi isaayyuu guddina ofii wallaaluudha. Waan hawaasni isaa ta'e wallaaluudha. Wal arrabsuudhaaf waliin beeku beeke. Si gadi dubbi. Faarseetu yeroon qabuun arrabsuudha yeroo qabaadha. Faarsuuf yeroon dhabe. Hawaasa faarfamuudhaaf immoo ulaagaa ilaa arraba kootiin faarfamuudhaaf immoo arraba ulaagaan guuttanne ta'a arrabni koo. Faarsuuf arrabsuu dhiisi kan biraatti inni waan biraati. Dhiira faarsuudhaaf arrabni kee ulaagaan guuttanne maal jettee waa jettaan. Ishii addunyaa kanaaf maal hojjettee beeytamee addunyaan kuni siin gaafadhaa gammadaa. Si qabaachuudhaan maal argattee si dhabuudhaan maal dhabuu deemtii gaafattee beektaa takkaa of. Addunyaan kun si qabaachuudhaan maal qabaatte. Ishi addunyaa dhiisi. Biyyattiin nuti keessa jirru impaayirattiin kun si qabaachuudhaan maal qabaatte si dhabuudhaan maal dhabde. Dhiisi isas. Hawaasni kan kee bal'aan nuti asoosaadhaan amma jijjigaatti lakkaawwannee kaane kun si qabaachuudhaan maal argatte maal guutteeni si dhabuudhaan maal dhabde jettee of gaafachuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf arraba faaruudhaaf uyyuu haqan godhannetu nama awwaa jedha. Tokko lammaffaa namni bakka oolee fakkaata gaalli bakka ni dheedaa oole nama gaafatan nu bar eessan akka rigate ilaaltee barta. Booralee keessa oole moo
bosona keessa oole moo jechuu gaala kan kee ilaaltee beekta. Bakka oolmaa Namni guddaan namni kabajaa qabu namni namoomarraa dhalate birmaduun nama keenya nama waan jettu safuu qabna. Aadaatti safuu qabna. Safuu nama waa jechuu dhabuu qabna. Ilmi kan gosaati. Ilmi kan nama tokkooti miti. Ilmi kan gosaati. Ilmoon kan gosaati. Ilmi kan gosaati. Maaliif rakkoon kan koositti as dhufa gammadaatti. Yeroo nama waa jedhu gammadaan na keessaa waa jedhaa jira. Ati calliftee na jaambaatu. Kanaafi allaattii tokko jira beektaa. Biyya naannoo dhiyaa warra biyya faranjii kanatti haasa'ama. Risaadha. Risaa miti. Huqquu jennaan jira maaloo. Allaattiin kunii hammatee iyyaasu. Dhufeeti manni allaattiin biraa oomishattee hanqaaquu keessatti buuftu keessatti ilmoo buusee bada. Isiin haati maaloo keetii hammattee iyyaafti. Inni mataa dheerata. Yeroo mataa dheeratu kana waan haati fidde isa dura nyaata. Hin guddata humna baasaa haadha godhuu ajjeesee fixa. Kitaabatti jira biyya faranjii keessa. Kitaabatti ka'anii shirrii allaattii sana. Amma warri nu cinqu irra caalaansaa ilmoo allaattichaati malee inni keenya kun safuu qaba jedhee yaadaan. Maal jennuu qaba maaloo maal jedhee ollaan umti amma fakkeenyaaf yoo haadha dhabdee abbaa dhabdee gammadan nama waa jechuudhaaf ollaan ati irraa dhalatte abbaa keetiin maal jedha. Aayyoo ati irraa dhalatte noo maal jedha. Dhugaadha. Si galee? Dhugaadha. Namni abbaa irraa dhalate qabu abbaa namaatii waa jedha. Namni obboleessa ishee hawaasni keenya kun immoo waa jettee fi hin dandeenye waa jettaanii dandeesse. Waa jettee fi fixxeettaa jalqaba. Wannati jettuuf 10 miliyoonaan lafa guutamee jiruun waa jettaanii dabarsitee jechuun gaafii. Hayyee galatamu. Miidiyaa hawaasaas akkuma fayyadamtu miidiyaa idilee yookiin mainstream miidiyaa jedhaman I think Hamilton TV keessaas gahee qabda. Miidiyaan saba kanaaf hammam barbaachisa jettee? Miidiyaan yeroo jaarraa 21ffaa kana keessa addunyaan ganda tokko jirti. As teenyee Minisootaa jirra. As teenyee Meelboorni jirra. As teenyee Osloo jirra. Ganda tokko addunyaadha. Komunikeeshiniin ganda tokko. Nama ganda tokko wajjiniin jiraatu biyya guutuu wajjiniin jiraatu. Dur gammadaan qophaa gala 10 miliyoona wajjin gala. Akkanuma kana miti. Dur gammadaan qophaa galta. 10 miliyoona fudhattee ol galta. Nama miliyoona qabatte hammatattee kiisii kaattee fudhattee ol galta. Miidiyaan hawaasa kanaaf ummanni waa hojjetu qofittiin ummanni waa hojjetu waan buusaaf jedhee mataa keessatti qabaachuu qaba. Hawaasa kanaaf waa godhe jechuun yoo mataa keessatti si jiraate wanni ti hawaasa kanaaf hin godhe hin jiru. Yeroo ammaa kana keessa waan facaafattee magarfattaan jedhaan. Egaa raayyaan Oromummaa fi amantii Islaamaa nama wal madaalchise baalaansii godhe nama deemuu danda'edhas jedhanii si kaasu maqaa kee. Akkamittiin namni amma miidiyaa irrattis kan nu rakkisu baay'eensaa namni yeroo tokko amantii ofii caalchifateeti yookiin Oromummaa caalchifateetu lola akkasiifaatu uumama. Wal qixxeessitee akka kanatti baalaansi goote. Amantii Islaamaan beekuu fi inni akka sana rakkata sun. Amantii Islaamaa yoo beekte jette tokkoffaa sanyii si eeguu dhufe amantuma jechuudha yeroo jedhamu gosa kee kana eeguu dhufe. Namni gosa hin qabne gosa dhabuu mara ta'e sitti himu. Biyya faranjii keessa wal komannaa silaa beektaa biyya faranjii dhiifamanuu godhaa wal komannaa akkatti gosa eegamuun taate. Ani abbaan qaba. Ilma Charles Darwin miti jechuukooti. Charles Darwin geesse jaldeessatti galfate miti. Dhugaadha. Lakki akka kayyuun jaldeessaa miti nama ittiin himadhaa isatti keessa jechuudha. Silaa barutu akka Charles Darwin ta'e akaakayyuun keenya jaldeessa ta'e bar ani fati wal barbaachayyuu akka itti dhufnu siin qabnu. Barbaachisus. Ilmoo jaldeessaatti gara koo qabu. Koortii tokko jira biyya faranjii keessatti baname tole. Koortii tokko jira biyya faranjii keessatti baname. Koortiin biyya faranjii keessatti baname kuni irra caalaan ijoollee yeroo ammaa kana keessa gameelchuu jedhamti afaan Oromoo keessatti. Beektaa gameelchuu? Beeku. Gameelchuu jechuun nama abbaa malee dhalate jechuudha. Nama abbaa malee dhalate hin jiru nama abbaan beekamne irraa dhalate jechuudha. Abbaa naamusa qabu irraa hin dhalanne jechuudha. Ijoollee yeroo ammaa kana keessa biyya Ameerikumaan nuti samaayii sanatti ilaalaa jiru kana keessatti manni murtii tokko dhaabbatee jira kan abbaa barbaadaa oolu. Maal jedhanti laata maal koortii jedhanti jirti laata koortii ajaa'ibaa tokko jira bar. Mucaan bakka cifaraatti haati ilmoo fuutee galti. Fuutee galtee abbaa seen beetu machooftee argatte. Mucaan yeroo dhalate ka'e immaayyee abeet fidi ayyoo ko fidi. Innaatee namti yaan abbaatiin. Abbaatii eessaa fuutee reesiin hin beeytu.
Kana manni koortii kun dirqamee dhaabate. Gosa amantiin eeguu dhufte keessaa tokkoon sitti maa jira beekan. Mucaan kuni hintalli kuni arguu dandeessa koortii isaa siifan ergaa maqaa isaa ilaaleensi ergaa maal koortii jedhanii jirti. Koortii kana keessatti mana murtii kana keessatti mucaan mana murtiitii waraqata baafatteeti abbaan koo dhiigni kootiif dhiigni isaa kun fakkaachuu hin dhabu naasa katta'aa jedhee intini isaa naasa katta'aa DNA naasa katta'aa jettee qabattee fidattee animmoo laphee baatee fi dhiirris kunis gara lafaami yaa rabbi ana ta'itti laata jedhee dhaqee DNA isaa harkaa fudhanii keetii miti ennaan ijoollee meeqa bu'aa ooltii firdi beeksisa sana keessaa maal ammoo abbaatu ta'uu didee abbaasiin filattee ennaan ta'uu didee DNA sakatta'uudhaafi kana eeguudhaafi amantiin islaamaa gosa addaan eeguudhaafi shucuuban waqabaa'ilan litacaarafu gosti adda addaa kanama keenyaaf amma yoo guraagin hin jiraanne oromoon eessa jira eshi yoo silxeen hin jiraanne yoo amaarri hin jiraanne yoo affaar hin jiraanne gosa kana eeguufi malee barri deemtee adamii fi intinitti galta bar gosa kana eeguudhaaf isii kana gosa kana eeguudhaaf dhufe sana amantii warra islaamaa wallaalee oromummaanii fi maaloo wallola ani wannumti itti na jabeessu yoo amanticha dirqama Oromummaatti walitti jabeessu uummata kan keetti qabachuun dirqama fakkeenyaaf amma rasuulli Qureeshiidha gosti isaanii Qureeshiidha malliyooshi Qureeshiidha gosti isaanii gosaa miti kan isaanii tikfame aan qofe yeroo kan isaanii hin ta'a yeroo kootiin ta'u akkanaa haasaan akkanaa waa inni biyyi siyaasaa sodaateeti gosa ofii kana akka waan ofirraa ittiin golchuudha ilaa gosa koo caala hin jenne gosi koo gosa namaa olii hin jenne sii galeeraa dubbiin gosi koo garuu Oromoodha gosi koo rasuulli ani Qureeshiidha jedhee jira miti haani immoo Oromoodha naafa beeku abbaan barbaada inni balfus naafa beeku inni mormus naafa beeku zar jedhanis waan tokko jira zarri keessanii kaasiin ceekisan inni Charles Darwin itti dhaqee ganes akaakayyuu isaa sitti mati akaakayyuu isaa hojii lakkaatu mooji keeti sii galeera dubbiin abbaan barbaade fedhuna na deeggara fedhuna ani Oromoo Islaama kana na beeke biyya baay'ee deemteetta raayyaani biyyoota addunyaa kanarra biyya kamii biyya meeqa deemte biyya kamii kan baay'ee ati jaallatte deemne Ameerikaaniin labee tokko akkaantii tiraanziitii wa Ixaaliyaaniidha achi booddee Keeniyuma kana ollaadhuma bunaa kana jara gaafa nu baqannu nu simatanu kana galatoomaa ijoollee keenya asitti nu baqattanii dheetoo biyyaa galee Ameerikaanii keessa garuu bakka baay'een deeme Amistaanii isteetii guddaadha isteetii 50 keessaa toora 20 fi wayii kana deemeera. Bakka kamii garuu kan baay'ee jaallatte baay'ee sammuu kee keessatti siyaaf Oromiyaan nuti akkas taate jettee kanneen. Ani jalqaba Oromiyuma kana jaalladhaan rabbiin irra kaa'e. Oromiyaa keessaa immoo bakki hin baay'ee jaalladhu madda walaabuuti. Iccitii wal baasuu ta'a. Dhiira baay'ee gadi kennite. Akkasuma naannoo gaara mul'ataadhaa gadi hamma dhaqee naannoo Somaalee hawwiyyaa ga'utti nama rarti naannoon sun. Dhiira hedduun keessatti dhabees. Dhiira hedduun keessatti wanta jedhes karaa asoosaadhaa gara kanatti yoo fudhattee jette naannoo dhaqee kurmuu beektaa? Kurmuu Gizan. Kurmuu naannoo kurmuu jedhamu beektaa laata waldaa Somaaleetiin Suudaanitti achi ce'u tokko jira kurmuu jedhanii kurmuurraa eega kaate hamma dhuftee yaa masaraa geessuuti waan inni fakkaatu silaa agartee atuu keessaan baatu. Naannoon kun hundi isaatu naannoo waa gakkenne ammas karaa kaabaa kanarraa immoo karaa kaabaa kanarraa immoo baatee kun gamaa fi gamanni gugguuftuun harbuun urgeessaan danuu isaa jira ka si mararaa wanni kun si mararaa naannoo kana maaliif filattee yoo jedhani an naannoo dhuma dhiira oomishee akka kennu jaalladhaaf malee waa biraatiif miti. Egaa ati garuu naannoo Aggaarotti dhalatte naannoo Bunaatti dhalatte bunan daldaltamoo buna lafa bunaa faa qabaayee raayyaa buna qabna malee hin daldalu beekee an daldala nama daldalaati miti. Garuu yoo daldale baay'ee naa bu'a. Garuu abbootiin amantii daldaluun qabanii of danda'anii dinagdeedhaan of danda'anii daldaluma iyyuu abbootii amantii fide daldaluma waan jedhuyyuu yoo of duuba deebitee jette manni Zayilaa Zayilaan gara fuulduraatti deebi'aa jiranii hin deebi'aa jedhaa jiranii quba qabaadhu yeroo ammaa kana keessa Zayilaan gara fuulduraatti hin deebi'aa jedhaa jiranii warri Zayilaa dhufe bar daldaltoota bar ummatumti abbootumti amantii daldalaadha bar warri gaazii fidee soogidda fidee ka'ee asii waan nama buna fudhataa ture abbootii amantiiti bar of danda'uun qabaniini of dadhabaniiru tura
Namni gaafa of dadhabe isaa gala. Si galeera? Of danda'uudhuma qabanii sila manni amantiitii fi mindaan adda bahuudhuma qabaayyu. Of danda'ee ka'ee ofii dhaabbatee ofirra dhaabbatee yoo waa godhate dureessa namichi sun jechuudha. Dureessa beekumsaa ta'a, dureessa qabaataa ta'a. Qabaataan yeroo kamiinuu waan qabaatteef qabaachuutu dursa malee ilaali. Waan jedhee ka'ee dhaggeeffadhaa. Qabaachuu maaliif akka qabaatte qabaannaan qabaattee quba qabaadhu. Jechi kun jabduudha. Qabaachuun dura maaliif akka qabaattu qabaatta taanaan maaluu qabdaa jedhan. Baay'ee yeroo dinqii ture Ustaaz Raayyaa. Galatoom. Baay'ee yeroo kee qaalii kana keessa yeroo hedduudhaaf sitti deddeebinee si argachuu hin dandeenye sababii hojii muddaa hedduu keessa jirtuu fi har'a garuu akka kanatti keessumaa gammadaa shootaa ta'e dhuftee waliin gaaffiif deebii hedduu mi'aawaa kana dabarsuu keetiif galata guddaa argadhu jechan ittiin ibsuyyuu hin qabu ulfaadhu galata horii bulii. Cheers! Bakka qalbii fi ijji keessanitti boqotu akkuma ol seentaniin sagaleewwan uumamaatiin fayyaa fi nagaa kan miireffattan hospitaalli waliigalaa Keerlaand tajaajiloota fayyaa hunda bakka tokkotti isiniif kennuuf qophaa'een jira jedha. Meeshaalee wal'aansa fayyaa ammayyaa fi ispeeshaalistoota bebbeekamoon kan guute fayyaa fi dhibamaa kan walitti araarsu hospitaalli waliigalaa Keerlaand teeknooloojii baraa faana dha'uun yaalii baqaqsanii hodhuu tokko malee cirracha kalee fi hadhooftuurraa dhukkubsataa walabanii baasna jedha. Wal'aansa dhibee kalee fi onnee akkasumas narvii fi kaanserii dabalataan dhibeewwan keessoo adda addaa fi dhibeewwan mormaa olii wal'aansa lafee tajaajila kalee dhiquu akkasumas wal'aansa balaa tasaa wal'aansa gadameessaa fi wal'aansa daa'immaniif tajaajila gammachiisaa kan kennu hospitaalli waliigalaa Keerlaand bakka ciisichaa baay'ee mijataa maatii fi wal'aansaaf akka tolutti ijaarameen qophaa'ee eegaa jira. Meeshaalee indooskooppii fi koolooskooppii laaboraatoorii fi paatoloojii ammayyaan ogeessota ciccimoon guutame dhaabbilee adda addaaf gatii madaalawaan tajaajila liqii kan kennu hospitaalichi bakka dhibamaan fayyaa isaa itti barbaaddachuuf filatu ta'ee jira. Teessoon keenya daandii ayyar xeenaarraa gara sabbataatti geessu nooq addabaabaayii abbaa gadaa cina. Hospitaala waliigalaa Keerlaand bakka hafuura fayya qabeessa itti baafattan. TikTokiin bashannanaa dhimma ooluuf, Feesbuukiin dubbadhaa, yuutuubii odeeffannoo fi bashannanaaf banta, waatsaappii, teelegiraamiif daataa dabalataa gammachuu siif laata. Itiyoo Teleekoom kuufama addaa miidiyaa hawaasummaa hir'isa gatii hanga 83. Teelegiraamii fi waatsaappii fayyadamuudhaaf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 10, kuufama guyyaa GB 3 qarshii 55, kuufama ji'a GB 5 qarshii 80. Feesbuukii, yuutuubii fi TikTokii fayyadamuuf kuufama guyyaa GB 1.5 qarshii 20, kuufama guyyaa GB 4 qarshii 70, kuufama ji'a GB 10 qarshii 200. Kuufamoota kana karaa Teelebir Super App yoo bitan kennaa dabalataa 10% ni argattu. My Itiyoo Teeliin mallattoo urjii 999 mallattoo riqichaa fi RD chat bootiin argattu. Ittiin fayyadamtu. Paakeejii miidiyaa hawaasaa hunda mukuu baasa. Itiyoo Teleekoom. Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaarraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa bahata. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. daawwattoota gammadaa show turtiin nuti Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa wajjin taasifne kanarraa kana fakkaatu ture. Egaan Ustaazirraa waan hedduu akka dhageessanii fi baratan abdii guddaan qaba. Torban immoo keessummaa biraa qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa isiniif seenaa. Namoonni yaada sagantaa keenya irratti qabdan akkasumas nu waliin hojjechuudhaaf fedhii qabdan ammoo karaa toora bilbila keenyaa as jala isiniif keenyuun haloo nuun jechuudhaan nu waliin hojjedhaa isiniif jenna. Namoonni YouTubeii keenya immoo hordoftan subscribe gochuudhaan like, comment, share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Nama torbanii nu haa taasisu hanga torbanitti nagaatti.